Baga gara jiru hola nagaan dhuftani. Who's the best? Who's the first? Welcome to God's life. Maqaan isaa uftina maqaan kun tokkochi ummata baay'ee takka dookan dawla baay'ee itti oofuudha fi walitti oofechuudha. Sarukarra maqaa nama madaalu maqaa nama miidhu tokko maqaa isa kana jechuudhaaf Hindiidhaaf Saudiin yookaan Hindiidhaaf dawlaan Arabaa والذين سجبا والرقوا فني والروضة كان كيس حقق هند أومان الرأي كسي باي اتباع جتشو جروه ولا جتشو سانيتيف قالوا مو جروه ولا باي تكنا تتولتش باي تكنا تتولتش سنين اللي أكاسي تتولتي كمان ما قال جتشو لا نمن دقين إنجرا جدي يا جتشو لا وإني أما ما يكنا مديار رديما هون كوني جتشو لا نمون أفعال عرباتين تاتي أفعال هندي تين إنجليزي المهم والمقالة تاتي Nigar tanjidee yaada. Orang kofa miti orang boleh agak isu tirti media lain kadang-kadang ada ifame jera orang bakalan jechuudha. Yeroo duraatiif Hindi juga talaydee Hollywood irraa gara Hollywood jijjiirtee jechuudha jecha kanaa fi qissaa kana takkatti qissaa sanuu namni beeku jira isiniif hima jechuudha. Namtichatu jiru biyyarraa toluu fi diddee itti dhiphattee jennaan akka dhiiraati of jijjiiruudhaan daba haadha manaa isiin qabdu takkatti gurguree gara Suudii dhufeechuudha talabaadhaan. Akkuma dhufeeni kafiilicha ofiitti wal argachuudha kafiilli ammoo nama rabbiin xiqqoo jallisee baay'ee takka dareessisee baay'ee takka raahaa dhoorgee baay'ee takka ammoo akka nama caalaa akka haywaanaatitti ilaalee yookaan والمقالة أنقرار أحمد أنقمنا إندلسي فتى أهرتمو ملك الأوركتي. نكوني يرو تكافي لما أمت تكوفي أمت لما يوقع أقدي وليقولني أقدي سن فتى أوبسي أمت لما إرجفيتة مجان ملك هي ناكن يمكن. رخصة مكية ناكن ندي ما يمكن. مجان كتدي من اللي نلالتني والمقالة أبوه هم تتكتكر سنين وجولا سينان سامو أسرّاك garuu jiruun hoolaa sun dhugumaa jechuurratti namoonni tokko tokko arabas taates ammoo asumaan koomentii jala seenee tokkoffaa asumaan koomentii jala seenee dhaalee Abduu Shamsuu ka'edhu silumaa takka arabni nuuli nyaachuu fi taphachuu dhiiftee hin beektu ani har'a amata dheeraa lakkoofsiisee jira takka afaan badaa baaftee naan arrabsinee jedha walumaa jechuun galata ammoo deebisee fi deebisee kennaa tokko kuni soba ibsa alfiya ammoo maal jetti wallahi anu riyaala 900 fi 9,600 na dhorgatanii Suudiyaa san keessa dalagee wallahi itti mallaqa san dalagee rabbumatu beekaa jedha tamaam okee jettee ofiin bontu salaale ammoo maal jettee madaan nitiyaa ta duraan fuulatti iftu dhuga filimni kuni gadi bu'ee fuulatti gurraachessuu eegalte yookaan filimni kuni ajaa'iba qabaa jette walumaa galaan jechuudha. Alleen ni jira gaariilleen ni jira laakiin ammoo dhugaa keessatti baay'atee yeroo ammaatitti ta'ee yeroo duraanirraa ta'ee namni jiru biyya baqaa keessa rurraa fakkeenyaaf kaka'ee biyyiin dawlaa Arabaa guutuu keessatti haga Suudiitti miidhamu namni miidhamu dhugaa feenaan jechuudha. Dhalaan teen keessaafuu warroota mallaqa dhorkatanii uffarraaf tufaa jira maskoota irraan fa'aa aga uttaaltu jira walumaa galaanii kabajamtoota fudhattoota kiyyaa filimni kun baay'ee haa galatu abbaan filimticha kanaa jechuudha akka Mustafaaatti galatoomfadhaa yoo ammoo warroonni waan biraatiin na fudhatanillee dhiifama asumaan jechuudha garuu wallaahi akka filimni kun Hollywood irraa Hollywooditti jijjiirameen addunyaan baay'ee takka waan kana xiyyeeffannaa itti kennitee ilaalte jechuudha. Amma dawlaa akka Oman dawlaa takka irraa filimni kun akka seenedhanii miidiyaa gabaabsee mamlakaa fi walumaa galaan mamlakaan lamaan waliin taasisuu guddaa gootee akkasitti maaqabii irra kaayanii jechuudha. Akkuma maaqabii irra kaasanittuu filimni ammoo baay'ee takka goote.
laalchaan olitti kuteechuu walumaa galaanii filimni ammoo yeroo muraasota keessa gadhiifame yeroo meeqaa bara 2013 irraa ka'ee galee bara 2020 haga tokkootitti itti maal ta'ee walumaa galaan bara 2023 geeffame afur keessa gadhiifame jechuudha walumaa galaan seenaa yeroo dheeraatti akka abbichi seenaa galmeessite jechuudha. Isaan qofaa miti jechuudha namni jiruu hoolaa kana keessa jiraate anis argeera akka kiyyatti jechuudha kan wal somnu miti jechuudha. Anis argeera namni baay'een argee jira. Wannummaan kana hunda nu jiraachisee jiru hoolaa tana keessa nu jiraachisee takka rakkinnaa lammaffaa immoo bakka rakkinnaa san gaafa jiru hoolaa san keessa geennee jiraannellee mallaqa san immoo bakka isiin bakka ittiin nu finnu bakka silaa hoolaan ooltachuu magaalaa. Namoonni hedduun jechuudha rakkinna san guutuu keessa deemee baharaan caccabse waan ta'e gaaf suudii dhaqee xiqqoo ture dagate. Waan dhufeef kana dagatee garii manfuu'atti galee taatee jala deema jechuudha. Anuu tokkoffaa mataa kiyyaa suudii turee jira wallahi dhugaa feenaan jechuudha inni dagadhee haga ta'abii san nagootee haga karaa san irratti ta'abii achi geennaan ni dagadhe. Garuu ammoo seenaallee hin dagatu yeroo akka hindii kanas sajjalanii maqaa bareedaa kana namaa kaayan ammoo hin dagatan. Yeroo gabaabaa keessatti ammoo jiru kiyya miizaanni kiyya asii jettee keessaa baata jechuudha. Kanaaf wantoota furdoftoota kiyyaa hundi keessanuu yaada rakkannadhaa aramni guutuun badaa jechuutti miti namni rabbiin sodaatu bakkuma hundi jira. Wallahi ani akka kiyyatti nama badas argee jira suuditti jechuudha garuu ammoo namni gaarii argee jira gaarii jennaan ka afaaniin himuu hin dandeenye osoo isinitti himee kanarraa afaan hin dandeenye jechuudha. Carraadha sun carraadha. Wallahi kafiila bareedaa kafiila akka abbaatii akka obboleessaatitti yeroo wayii mallaqaan jalaa fudhatanii jechuudha. Namni na jalaa fudhatallee aameltootuma waliin dalanii walumaa galaanii dhalataa biyya hindiiti jechuudha. Akkana itti mee masgiidatti ramadaana keessa masgiida xiqqoo takka jira. Masgiida sanirra ka'ee taraawii irratti hinnaa dubbate jechuudha. Haati isaa ammoo riyaal 500 Suudii naa kennite. Baay'ee takka galatoonfachuu sanirraa karabbiin imaana keessa kaayee rabbiin namumtii namaa keessa kaayee inni kun aamila kiyya baay'ee naa yaade amma jara biratti fakkeenya malee inni jalaa bade sun biza sana bira guddatus jara biratti koodha garuu ammoo namumtii namaa yaaduu fi beekuudhaa fi walumaa galaan waan san guutuu naaf ta'e jechuudha. Kanaaf ammoo namni fakkeenya badaan ni jira. Suudii keessa badaan haga feete jiraatu namni gaarii illee nama jira alhamdulillah warroonni ammoo nama gaarii akkasii san bir jiraatan yookaan namni badaan hin jiru jettanii irraa mormachuu dandeettan ni jira hundinuu jechuudha. Raawwatiin ammoo dawlaa hunda keessa osoo jiru bakka Suudiitti dhugaa keenan nama miidhamu jira jechuudha namni hunduu baqattoonni hunduu keessaaf namni kenna miidiyaa qabaatee osoo filima sanuu dalagee namni ilaaluuf hin jiru jechaadhaaf cal'isan malee jechuudhaan nama jira. Garuu ammoo booliyuudii fi hooliyuud taphan beektu zirgootee alaanaa falmuudhiifte jechuudha. Almuhim abbaan filima kanaa galatoomii yeroo baay'ee takkaan dura seenaa xiqqoo takka na yaadachiise walumaa galaan isinitti illee dheeresse kabajamtoota furdoftoota kiyyaa Hayaat Almaaz namni filima kanarratti qoqqabii baay'ee kennanii jennaan anillee yoo jallaalu ciitiin sanii maalidha ciitiin isaa immoo haquuqal insaan jedha walumaa galaan dhala namaatiif falmata fakkeenyi isaallee dhaloota baqattoonni jiruu baqattoonni itti jiraatu kan addaan baasee ibsaa koomediillee fakkeessee itti dabalu akka filima hindiitii miti jechuudha. Akka filima hindiitii miti kuni akka filima seena qabeessaatitti akka qissaatitti bareechisee tolchee akka jibarateetti makeen hojjete. Almuhim yaada rakkannadhaa isin duraanii namni yeroo namaa himu Suudii deemee yookaan biyya kanaa ta'ee biyya Pepsi miidhagatan biyya maal ta'anii malee amma alhamdulillahi addunyaan guutuu yookaan bakkattiin kamirraayyuu rakkina Suudii irratti nama keenyarra ga'u taatee rakkina biyya baqaa kanarra taatee jechuudha. Namoonni beekaa kanarraafuu ammallee deebi'ee namni irraa hafuun jiru jechuudha. Maaliif rakkinni keenya sun nu dhiiseeti miti. Dhiirri rakkinna ijaan argu rakkinna asirra taa'u sanirra socho'ee rakkinna sanii fi qadara kiyya wal bira qabee takkaa naaf taruu takkaa anuu taruu jedha. Sanillee ammoo roonni
biyya namaa keessa tan obsallee rabbi isinii haa kennu. Maaf dhuftanii illee balleessaa miti namu kamnuu jechuudha. Garuu immoo kaayoo keessan qabaataniif hin dagatinaa maaf dagattaniitu baaddeedha jechuudha. Hoggaa meeqa keessaa warroonni Yemanii keessa turan wallaahi Yemanii illee biyya gaarii taatu jechuudha. Warra keessaa nuti warroonni Yemanii keessa akkuma biyyi lola jirtu kanattu yeroo dheeraa keessa turuudhaan eebjuu keenya xiqqoo waan baaneef sindagannee abbaa biyyaa fakkaannee waggaa 10 lakkoofsiisuun kun xiqqoo baay'ee tokko nama gara miidhaa baay'ee tokko namatti dhagahama jechuudha. Namni maaliif xiqqaattee guddatteettu gaafa biyya ofiitii bahu waa dalagadhee jijjiiree bahuudhaaf bahee garuu gaafa amata 10 booda yookaan harka duwwaa galummaa ijatanii fuula kamii warra keetitti galtaatu si afoo dhufaa. Kanaaf ammoo namni almuhim isin dheeresse. Kanaaf wanni hunduu nu tarteen qabdu kabajamtoota furdaftoota kiyya wanni hunduu tarteen qabdu garuu ammoo gizeen ati tarteen kiyyaa taruudhaaf gaafa ati kutaa tana laalte seentee jechuudha. Jiruu hoogaa kana laalte ati rabbi carraa kee tolchee bakka bareeddu jirtu guyyaa tokko si jijjiiramtee bakka san dhayxaa. Kanaaf ammoo yeroo keetitti fayyadamtee waan dalagattee walitti qabamtee dura keeteef mashruu'a xixiqqoo takka irraa eegalaa xiqqoo takka banachuudha yookaan mashruu'a guddoo osoo hin ta'in mashruu'a tuffachuun osoo hin ta'in sammuutaan of jejjeerru isiniin jedha. Kabajamtootaaf fudhattoota kiyyaa asumaan kabajamtootaaf fudhattoota kiyya isinitti dheeressiyaa qophii kiyya ka xumuraa waliin wajjin turtan galatoomaa horaa bulaa.